السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفون علمان ورمون دمت كسنون نجا. الحمد لله نجا إسن جتا قافين يوتيوب لا تيك توك رت نجا فتامي يوتيوب رت ديبسو في نفع تيك توك رت ديبسو في تيك توك يعني دقيقة مراسة قوان تايف deebicha gaaficha na gaafateef deebii gahaa deebisa hin danda'u. Kanaaf abbichi gaafii na gaafatellee yuutuubaa hordofuu akka isaallee hedduun kana gaafatan itti fayyadamuu danda'an jecha asumaan tiktookii kiyya jala isin fidaa gaaficha achi jira waan ta'eef maal akka gaafatames achirraa hubattan jechuudha. Haya amma tiktookii keessa seenu jira. نوردف قلبين بيفهموا أسماني منا تيك توك كيا كيس لقيتولا قاف بيفهموا شبكة تفكرت فيديو السكانة تلايانتنا تركتنا جاي وبلو مانسيف قبوا هندا أولتي gaaficha akkana jedha barruulee akkanatti ofii sekendiin hagati qoxxorteen irrabboo kan akkamitti irratti barreessitaan aan jedhan barruulee okiin barreeffama jechuudha. Utu addunyaan kun guutuu saallee ta'e anaafsi walirraan fageessu akka fakkeenya isa kanaatitti jechuudha. Kanaaf nu badhaafte diini rahmata talayaanatin attergitina ga'e obbolummaan siif qabu waa hundaa ol ta'e shabaka baay'een qabu fakkaata. Anaafsi walirraan gaafichi kinoo jala kana jira. hedduutu na gaafatee garuu waan rabbi jedhe jettellee dhiifama ijoolleen gaafii gaafatan tokko rabbiin bira hin ga'ina inshaallah waan rabbi na dandeesseen isin gargaaruu danda'a garuu jecha rabbii jedhituun hedduu ulfaattuudha beekte gaafichi kana jechuudha. inshaallah amma isiniif himuuf deema namni beektanis ni jirtu sirriidha kan beeknes tokko inuma jira. akkasuma amma viidiyoo sa'aatii kanatti waraabee hin danda'u waan ta'eef viidiyoo gabaabduu irratti barreessuuf akkaataa isinitti mul'isuuf viidiyoo gabaabduu ka dura keessatti mana viidiyoo keessaa hin qaba waraabee lafa jirti waan ta'eef mana viidiyoo kiyyaa keessa isin fida jechuudha. asumaani tiktookii keessaan jechuudha mana viidiyoo deemna mana viidiyoo viidichi kanaadha jechuudha. gabaabduudha sirrii garuu isimarratti deebiin isiniif deebiti jedhee yaada inshaallah. amma harka kiyya qulla kun barreeffamni takka irra hin jiru badda quba kiyya gamana qabee homaa irra hin jiru. haya amma akkamitti irratti barreessina kan jedhuuf next jettuun viidiyoo waraabdanii kaatanii jechuudha. amma fakkeenyaaf ajaaf keessanii garana ajajuuf viidiyoo duwwaa hojjettan jalqaba irratti ba'uu barreeffatuuf taatanii asumaan as dhuftanii nekstiin hin jirti isima gaxuxxan jechuudha. dhiifama isinitti mul'isa mallattoon jechuudha irra barreessa next isii kana jechuudha argutti jirtan jedhee yaada. isii yeroo tokkoof yeroo gaxuxxanii akkana barreeffamni hin bayaa. amma fakkeenyaaf yuuba jedhee barreessa halluu feetan irra godhachuu dandeettan halluu isinitti tole jechuudha. amma akkanuma irratti dhiiseen amma isuma kana gara na fidachuu danda'a jechuudha. al tokkoof yeroo gaxuxxanii akkana sa'aatii fakkaatu qabdu san jechuudha. dhiifama gaalaarii isii telefoona keessanii irra xiqqoo akkana buttan jechuudha.
karaa harka keessanii san isinii ga'uuf. Amma asumaan al tokko yeroo akkana hooga xuxxan mallattoo sa'aatii tafa fakkaatu taana ta'a isinii baatu arguu jirtan natti fakkaate asirratti jechuudha. Isii san al tokkoof hin xuxxanii amma anin tuqaana ilaala gaxuqeera amma fakkeenyaaf. Karaa an harka itti qabe san sa'aatii muraasa sekendii sanitti amma fakkeenyaaf amma qabachi jiran tani wal qixxeeffatan jechuudha ta daqiiqaa yookiin sekendii tana. Amma fakkeenyaaf raayit jedhaani amma yuubaa hin baate sa'aatii an irra godhe irratti dhufti jechuudha. Akkanuma yoo isiniif hin galle ammas ka biraa barreessuu danda'a. Amma fakkeenyaaf Oromoo haa jedhu Oromoo gara na haasissu Oromoo tanammoo al tokkoof qaxxuxxanii isimaata sa'aatii fakkaatu tamareef isin hime san qaxxuxxu jechuudha. Kun akkanumatti yuubaan yoo gamanaan baate Oromoo kunoo hin baate kan manatti fakkaate gaafiin keessanii yoo akkanatti irra barreessitanii xumurtanii kaatan next jettaniin jechuudha poosti godhuuf. Garuu anam poosti godhuu hin fedhu waan ta'eef poosti godhaa hin jiru. Gaafiin keessan kanuma galatoomaa isiniin jedha. Hedduu isin jaaladha, hedduu isin kabaja. YouTube kiyya an haarawaa subscribe naa godhaa, like share naa godhaa isiniin jedha ilmaan Oromoo.